Gammachuu yeroo gammadee ibsachuu hin danda'u. Gammachuu keessa yeroo hin jiru ibsachuu hin danda'u. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota hiyyeessiniin jaalladhaa bichaan isiniin jedha. Yaabaleeti hedduu takka naa galatoomi. Jaalatame nanu garuu beeksisne. Nanu garuu taa'uu jiru nanu garuu. Yaasiinis. Ayiruu. Akkanaatiin wal taanee jirra, wal jaalannee jirra. Egaa bubbultii keessachuun jaalatti tolaa deemte jechuun meeraa deemte jechuun kana keessatti ilmaa sabni waa hannu intala fayyadamu fayyadasaati. Inshallah mucaan fadha. Intaleedha. Intaleedha fakkaatti. Intaleedha. Gamma jechuun wala daawwatanii tu waan takka jechuun haadha gumaa jechuun jechuun alhamdulillah rabbil alamin. Egaa nuti jechuun torbaan takka eeguu ol fuune. Gammachuu jirra. Gammachuu teenyallee jechuun gaanoo hojii qootachaa jiran daawwattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun nu eebbisaa jechuun du'aa nu godhaa wajjin jiraadhaa wajjin horaa wajjin bulaa taa biligaa aannanii taa gartee qoma furrii rabbi isaa godhu jedhanii jechuun naasii eebbisaa jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu daawwattoota hordoftoota keenya. As ganya jira gaafa daawwattoota keenya alhamdulillah rabbil alamin anaa fi haati mana haadha manaati. Haadha mana balloo sirriidha. Akkasuma Ahmad filan gammachuu rakam. Mee daawwattoota salaamtaa qabadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya shafa harka fuune. Hundi keessanuu akka miidhagaa fayyaadha. Kabajamtoota hordoftoota hiyyeetti akkanaatiin isiniin jaagaa. Egaa har'a jechuun wanni akkana teenyuu jechuun kan egaa aroosaa. Aroosni kun jechuun gaa biyya teenyatti jechuun hanga ta'an ni beektanii torbaan lama takka baatii takka waa ta'anii anaaf eenyuunis gaa jechuun gaa baatiillee teenyuu rakkoon qabu. Maaliif akkanatti gaa maaliif tolfattanii ifa adda addaa fi shiddanii maal gammachuu keessa gaa gammannee jirra anis gammadde anis gammadde waliif taanee waliin gammachuudhaami. Gammachuu sila akkam jechuun bareedduudhaami. Maashaallah. Tabaarakallah. Jechuun gaa daawwattoota nyaata jechuun akka nurraa gammadu mee daawwattoota kanaaf jechuun hedduu takka gammannee egaa wal fuunee jechuun gaa naafi bal'oo wal fuune kuni alhamdulillah rabbil alamin waa hedduu bareedaadha. Na duuba jechuun gaa ganta dhaquun sanillee numa tolchee oloon safaan kaawwatuun ta'e waan sin mul'atu akka ta'e gammachuu ta'etirra. Si gammachiisuu fi warra keessa gammachiisuu fi warra keenya gammachiisuurra bal'oon akka kiyyatti jechuun ani akka kiyyatti tolfadheen jira akka shaayititti toomee wanni si mul'ate duraan ni aarte. Arra immoo jechuun bultii hojii ijaarree jechuun hojii jedhu kun amma torbaanuu yaanamisa. Akkasiin mee amma maaltu si mul'ate akkami akkisan kabajaadha moo takkaa kabajaa miti mee takka takka jechuun daawwattoota keenyaaf ibsi bareeda jechuun. Yaani ani kabaja obbolummaatti si qaba ture. Ani balloon garuu akkasii na duwwaatti akkas godhuun bareedaadha. Garuu immoo ani hin feene maaliif jennaan sin jaaladha osoo naan hin jenne jaalalti beektaa sin jaaladha guyyoota akkallee namaan jechuun bareedaadha. Osoo natti himatiin warra kiyya dhaqu ani hedduu takkaa naaree ture. Garuu eegas booda gizee maatiin tiyyaas keessa naa ibsanii wallaahi namni akka isaan jiru likki godhee gurbaan kun nama nagayaati. Nama si jaalatu. Nama si jaalatu, nama nu kabaju, nama nullee nu jaalatee nu kabaju, nuti arrallee borullee isa malee nama biraa siinguman qabu. Yoo isa naaf hin taane jette abbaan kiyya ati ilmooti jaamiti. Waan jaamu eeganatti himee waan hunda naa hime booda ani hedduu takka bas waan jaalala obbolummaa san caalaa jaalala. Jaarsummaa. Akka abbaa manaatitti kabaja guddaa sii qabaachuu eegale. Maaliif jennaan kabaja guddaa akka inni sii qabaadhu kana goosisees maatii kiyya. Duraan dursee maatiin kiyya fi maatiin keetilleen haa galatoomaniin siinjaa saniifuu jalqabaani namni akkumaan jaalateetu si jaaladhee si kabajee akka abbaa manaa itti qabatan waa'ee akka abbaa manaa itti qabatanii jireenya itti jiraatan kana barsiise faajaree kiyya sii galee abbaa kiyyaan na barsiise saniifuu balloon nama gaariidha. Balloon akkuma beekanii daawwattoonni nu jechaa jira ani har'a waan hin gujaa keessa himuu fi miti daawwattoonni nu si beeka balloon nama gaariidha hangaatu nama gaarii harkattee Rabbi wajjin bultisitti haa tolchuu nagaan qaceelii jiraadhu naan jechaa jiranii takkasiiti gaa'e. Egaa amma dhugaadha jechuun warra keessanii galatoonfatte warra keenyatti galatoonfatte nallee galatoonfatte galanni keebbatini hedduu tokko jechuun gaa umrii nu dheeradhu nu jiraadhu jechuun jaalalaan jechuun hanga umrii teenya hojii jiru jechuun hojii jiraanna daawwattoota keenya jechuun gaa dhugumatti akka gammannetti hanga turis irrattis gammaddee anillee itti gammadee jira. Ani gaa jaalalumasiitiif jechuun jaalatan tolchuuf takkaa haaromsuuf namni jechuun gara abbaatiin jechuun gara maatiitiin akkas nama dhufee walirraa wal fuudhuun kun hedduu takkaa tolaadha. Garuu jaalatti maddee itti machuu osoo wallaaleen ta'in
Itti madullee achuma dheetti garuu akkana bareeda. Seenaa qottu deebisuunis bareedaadha. Dura immoo namni osoo wal jaalanne hin maatumaatu nama laala intala maatumaatu nama fuusta. Ani waan san jechuun deebisuu fedhee waan san garagartee maatii kiyyaatiin maatii keessan bira dhaqee jechuun maatiin eega waan san hunda fixanii atillee jechuun gaa akkasitti si mul'attee yoo gusaniifillee kaartu taate akka obbolummaatti ni jaalatta gara abbaa manaa hogguu deemte immoo jaalaltee hoggoo bulbultee tolaa deemti. Amma garuu immoo maashaallah jechuun meemma hanga ol fuune gargaaratti jaalalti bal'ootii fite akkam taa deemti. Xiqqaachaa deemu jetti moo dabalamaa deemu jetti. Yaani ani duraan kabaja malee jaalala isaan qabu walloo duraan. Eegana fuudhee garuu dirqama jaaladde gaa. Jaalattee jechuun amma akka abbaa manaatti jechuun jabeessitee dhugumaan jechuun onnee irraa jechuun jaalaaf si qabsiisee duraan sitti namatti ta'illee sitti himatee jechuun wal fudhatanii hojii jiraachuu jirtanii mire. Amma dirqama kun akkasuma amma kana qofallee osoo hin taane kabaja obbolummaatiin dur qabaaf malee kabaja abbaa manaatiif dubartiin qabdu takka yaani ittiillee yaadee hin beeku. Yoo na fuutallee isin kabaja jee yaadee hin beeku. Garuu eega maatiin kiyya gurbaan kun nama akkanaati nuti yoo isaa wajjin akkana naan jaan booda hedduu takkaan si kabajuu eegalee si jaalachuu eegaleen si hin jaallatan. Amma abbaa mana keessatti jechuun sirriitti jechuun na kabajee jechuun waa hunda godhu jirta. Nyaatallee walii afaan kaa'u jira. Ammallee silaa daawwatu si gaarii jechuun waa walii afaan keenya jira. Dhugumatti maali jechuun an jaallaan si qabuufin ta'urra maatii keessaniitis jechuun nama hundaafuu qabuufin akkasitti karaa isaanii dhufe garuu immoo sin jaalladha jee duraan mana keenya osoo jirtu akka obboleettiitti akka obboleessaa osoo wal kabajuu jiru sin jaalladha jee xiqqoo jechuun qirjettee jechuun natti aaruun ooltu jechuun gargartee maatiitti keetiitiin dhufe alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota keenya jechuun wanni isaanii gara maatiitti dhufu uummata hojjete malee waan balleessite qabdu gara fuulduraatti illee namni fuudha barbaadan akkasuma akka gartee akka bal'oo sanitti fuudhuutu bareedaadha gara sana yoo dhaqan irra bareeda maal jedhan jechuun daawwattoota keenya hedduu tokko jechuun dhugumatti jechuun seenaa kottee deebitee warra keessaa nu dhabu akkasuma warra jechuun warra dheettee warra keessa warra dhaqee akkasuma kadhatee jechuun akkasuma gabbara kannee jechuun hangaata osoo kuma hin qabne akkasuma fixuun sanii maaliif inni hangaatus abbaan amantii waan irraa qabuuf intala gudeeta tiyyaati jechuun nan didduu waa'ee nan jee nan didduu jechuun akkasii booda jechuun niqaa godhanii atillee hogguu si dubbisu abbaa kiyya akkana abbaa jettee dubbittu abbaa niqaa si godhee gurbaan kun akkana bal'oon nama akkanaati jee goositti meetiin atis akkasii fudhattee jechuun alhamdulillah jettee achi booda jechuun na qeebaltee hojii jiraachuu kiyyaa beekeeti hedduu akka naa galatoomi. Jaalatame nanu gorbeessisme nanu gorbeessisme Asinis ayirwa akkanaatiin wal taanee jirra wal jaalannee jirra egaa bubbultii keessa jechuun jaalatti tolaa deemte jechuun meeraa deemte jechuun kana keessatti ilmaa sabni waa hannu intala feetaman mee feetisaati. Inshaallah mucaan fadha. Intaleedha. Intaleedha fakkaatu. Intaleedha. Gaamma jechuun walaa daawwattoonni jechuun waan takka takka jechuun haadha gumaa jechuun alhamdulillah rabbil alamin. Egaa nuti jechuun torbaan takkaa eeguu ol fuune gammachuu jirra. Gammachuu teenyallee jechuun gaanuu hojii qootachaa jireenya daawwattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun nu eebbisaa jechuun du'aa nu godhaa wajjin jiraadha wajjin horaa wajjin bulaa taa bilgaa aannanii taa gartee qoma furrii rabbi isaa godhanii jechuun naasii eebbisaa jiranii alhamdulillah asuma booda jechuun ati amma gara baatii sagalii booda taa gartee bilgaa aannanii taa gartee qoma furrii san rabbi isaa godhuun jaa amma gartee furrii qabdu qaba. Warri qabdu booda jechuun akkas jechuun san maal beekta ilmoo dhaltee laala nama gaarii rabbisee godhu dubartii saaliyaa rabbisee dubartii saaliyaa ammas ilmoo dhaltee ilmoon bara akka kanatti furrii namatti agarteera. Aboo ishaan biyya magaalaa jirra. Egaa akkas jechuun suni jechuun ilmoon dhaltee rakkoo qabu. Ilmoo faayinii jira maaliif natti agartee faayinii jira. Qaama keetti rakkoo qabu inji bitachuun jee. Ani hokka fadhatee hokka sin fadhuga. Laata jechuun du'aa yaasi godhee daawwattoonni jechuun rakkoo qabu alhamdulillah rabbil alamin hedduu akka gammannee jiraa hedduu akka jechuun akka abbaa manaatii fi akka haadha manaatti jechuun wallaallee hojii taa'u kanaaf hojiilee viidiyoo gartee akkanatti gaa viidiyoo tana fakkaattu isin marree jechuun isin galakkisuudhaaf gaa isinis gaa isinuma akka nu eebbitan akka nu jaalatan abdii isinirraa qabna nutulleen isin jaalanna hedduu takka jechuun nu jiraadhaa nu bu'aaraa viidiyoo teenya tanaa gammachuu teenya tanaaf du'aa'ii sirriitti nu godha dhugumatti gaa akka ilma harkannee jechuun intala ta'us uuma rabbiin nu qaanne harkannu jaalatti teenya akka itti fuftu du'aa'ii nu godhan jaa hedduu takka wal jaalannee dhugumatti jechuun gaa guyyaa 2-3 wanni sirraa bannee birlee egaa hedduu akka nama asuumuuf jechuun nama barbaaduun waan hin taaneef biyyattuu jechuun gaa shoorokkaa keessa takka waan hedduu takka jechuun gaa nama burjaajeessanii warri gartee siiriitii fi warri adda addaa kun waan jiruuf naa fi haniinti jechuun gaa kophaa baanee akkana taa'uun aruusaa akkana kophaa taa'uun sila maaliif jechuun gaa nama
ni qabna saayibootan hedduu qabna magaalaa hedduu nu beeka walii yaamnee waan san godhuuf rakkoo adda addaa jechuun yoo nu fidan hin beeknu ammoo qomoteenya kana akkanatti jiraachuutu irra bareeda tanaatu abdala jenneetu jiraachuu jirami moo jechuun nama jibbineeti moo nama jechuun hin qabne nama ni qabna daawwattoonni akkana jechuun nama qabnus nu beeka maaliif waan itti kan yaamne jechuun affeerrannee aruusa keenyaa kottaa inni kan dhufe kan gattanii dhufe inni ni jenne aboon dhufin lakkii amma miti gaafa jechuun mana asirraa jijjiiranii waan yoo nu bira dhuftan irra bareeda mana gartee amma kana keessatti hedduu takka nutti dhufina jennee jechuun daawwattoonni jennee mana kanallee hedduu jijjiiraa akkanaa jennee dubbatallee barbaadu jira ni jijjiirraa garuu gaa maaliif hedduu takka jechuun beekama keessatti waan namaan hin mijoole takkaa jira isinillee ni beektanii garuu isinillee du'aawwatti biraadha. Inshallah gaa takkaraatiin jaa saarii tokko jechuun gaa barreeffamaa jechuun daawwattoota jedhanii achis jechuun haasoo qabda daawwattoonni keenya kun hedduu takka si'adeera mee haasawasa. Ani akka nama takkaatitti maal naasasa waan naasuuf gammachuu jechuun irra jiru kana gammachuun yeroo gammadee ibsachuu hin danda'u. Miira daddaafsa gammachuu keessa yeroo jiru ibsachuu hin danda'u. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota kiyya isiniin jaaladhaa bichaan isiniin ja'a. Isiniin jaaladhaa bal'oo kee tokko ilaalta. Ati maadii seqa. Akkamiin ilaalu jettee jechuun bal'oo kee jechuun akkamiin ilaalu jettee jaalalaaf maal qabdaaf misalan fuula duraan mee akkami. Fuula duraan waa qopheessiteeffa jechuun akkana waan kana sapiraayis faasii goggoduudhaan maal waan adda addaa faasii akka bal'oon kee itti gammadu akkaatiin ati illee hin gammadu. Guyyaan na naga'u qole guyyaan na naga'u qole. Gaafa san jechuun daawwattoota kee agarsiifte jechuun waa hundaa walii goota. Dirqama. Dirqamaami. Inshallah daawwattoota keenya jechuun akkana hedduu takka armaa turaasaa jechuun gaa olaantuun takka baranoo jedhini akka afaan oromootti olaantuun zawarma keenya bire. Olaanaa rabbi qofa la'a. Olaanaa rabbi qofa jechuun olaanaa wanni jedhaniif jechuun hanga gartee aruusa yeroo wara jechuun olaantu olaanaa wanni jedhaniif kabajaa gartee nuuf qabaniif takka kabajaa jechuun namni aruusaa qabuuf saniif nuun jaani ati immoo olaantuun waa takka haasa'ullee ni qaqqaanfatti duraan illee ni haasa'utti osoo gartee waliin fuudhin osoo jijjiirru akka obbolummaatan ni haasa'utti amma garuu jechuun naaturraa haasawaa rakkoon qabu. Isin jechuun anoo bira teessee kamatti jechuun kaa'e ni dhaabina bira mul'achuun kun waan guddaadha. Daawwattoota keenya jechuun nuti hedduu takka gammanne bakka nu gammaddanii warri nu gammaddanis warri nu gammannes hedduu takka galatoomaa.